Hi students. Ammas video biraati walitti deebinee jirra. Exercise 5.13 asiin dura isiniif paartii tokkoffaa isiniif dalagee jira. Paartii lammaffaa question 4 irraa itti fufna jechuudha. Hanga xumura video kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe godhuudhaan yaajjabeessa. Akkasuma video kana yeroo jalqabdanitti like godhuudhaan jalqaba. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate ammoo comment jala naaf kaa'uu hin irraanfatina. Gara video. Gaafiin afraffaan akkana jedha. PQRS is a parallelogram of area 80 centimeter square. If PQ is 5 centimeter and QR is 4 centimeter, calculate the length of the corresponding height. Maal jedha? Eriyaan parallelograamii 18 centimeter square nuuf kenname. Akkasuma rooyinni PQ inni jedhamu kun 5 cm dha. Akkasuma QR ammoo 4 cm dha. Kanaafuu isa kana hojjechuun duratti jalqaba irratti maal goona diyaagiraamii kaafatu qabna jechuudha. Diyaagiraamii kana yeroo kaafnu parallelograamii akkam akka ta'e ni beeytanii. Parallelograamii fakkeenyaaf isa kana yoo kan jennu taate inni kun maal jedha? QR dha. PQR S jennuun PQRS isa jedhu kana keessatti PQ'n meeqa 5 cm dha. Inni kun 5 cm dha. Inni QR'n ammoo 4 cm dha. Kanaafuu inni kun 4 cm dha. Kanaafuu maal barbaadedha? Height barbaadedha. Heightiin isaa meeqa akka ta'e barbaadedha. Kanaafuu height barbaaduun duratti maal godhuu qabna? Eriyaa isaa ni qabna waan ta'eef kanaafuu jalqaba irratti foormulaa eriyaa barreeffatu qabna jechuudha. Eriyaan parallelograamii eriyaa equal to BH dha jechuudha. Base times height dha. BH dha. Beeziin isa kana keessaa tokko fudhachuu dandeenya jechuudha. Amma isa kana irratti beezii lama qabna jechuudha. Beeziin tokko isa beezii afur qabna. Beezii afran kanneen keessaa lama wal fakkaataadha. Lamas wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf inni 5 jedhu kun isa kana wal fakkaataadha. Kun ammoo kana wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu heightii meeqa barbaaduu dandeenya? Heightii lama. Inni tokko kan asirraan gad sararre kana, inni lammaffaan ammoo isa kanarraa kaanee haala kanaan isa sararre isa sanillee barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu heightii lamaanuu haa barbaadnu. Heightiin inni jalqaba beezii kamaa fudhannu? Beezii 5 isa jedhu kanaa fudhannu. Beeziin 5 haa jennu. Isa kanaan base 1 haa jennuun. Base 1. Base 2 ammoo meeqa? 4 cm. Kanaafuu lamaaninuu barbaaduu dandeenya jechuudha. Eriyaa ni qabna waan ta'eef kanaafuu bakka eriyaa meeqa galfannaa? 18 jennee jirra eriyaan kenna. Kanaafuu eriyaan 18 cm square dha. Equal to beezii kan fudhanne jalqaba irratti base 1 haa fudhannu. Base 1 5 dha. 5 times h 5h jennaani. Kanaafuu inni kun h'n inni jalqaba over 5 jennaan jechuudha. Maaliif isa kana h kana addatti hambifatuudhaaf over 5 jennaan jechuudha. Inni kun centimeter of biraa qaba. Inni kunis centimeter of biraa qaba. Kunis centimeter of biraa qaba jechuudha. Centimeter tokko yoo badu 5nis 5 inni bada. Kanaafuu h meeqa? H'n inni jalqaba h1 haa jennuun isa kana. H1 18 over 5 cm dha jechuudha. 18 over 5 cm. Kanaafuu h'n inni jalqaba isa kana ta'a jechuudha. H isa lammaffaa ammoo base 2 dhaan hojjenna. Base 2 4 isa jedhu kanaan. Maaliif wanti nuti beezii lama fayyadamneef? Beeziin inni tokko akkuma jenne isaan lamaan kunniin wal fakkaataadha. Akkasuma kan waliif fuullee kunniinis walitti galuudha. Akkasumas wal tarreedha jechuudha. Kanaafuu beezii afur qaba waan ta'eef beezii lama wal fakkaataadha waan ta'eef kanaafuu heightii lama qabaachuu danda'a jechuudha inni kun. Fakkeenyaaf bifa kanaan isoo kan kaafamu ta'e isa kana haala kanaan kaasuu dandeenya. Kanaafuu heightiin inni tokko isa kana, heightiin inni lammaffaa ammoo asirraan kan akkana gad deemu kana jechuudha. Kanaafuu heightii meeqa qaba? Heightii lama qaba jechuudha. Sababa saniif kan nuti beezii lama fayyadamneef. Kanaafuu lammaffaa barbaaduudhaaf eriyaa equal to B2 times height haa jennuun. Eriyaan meeqa? 18 cm square jennee jirra. Beeziin ammoo meeqa? 4 cm. 4 cm
times h dha. Kanaafuu h addatti hambifatuudhaaf maal goona over 5 centimeter over 5 centimeter. Centimeter is cancelled by centimeter, 4 is cancelled by 4, and asittillee centimeteraan baddi. Kanaafuu meeqa ta'a inni? Sorry, inni kun 4. Asitti 4. Kanaafuu 18 irra 4 centimeter ta'a jechuudha. Heightiin inni lammaffaa h2 jechuu ni dandeenya. Kanaafuu heightii meeqa qabna? Heightii 2. Inni tokko 18 over 4 dha. Inni lammaffaan ammoo 18 over 5 isa jennuun kanaan. Kanaafuu haala kanaan beezii lamaanuu fayyadamuudhaan maal godhuu dandeenya? Hojjechuu dandeenya jechuudha. Question number 5. In triangle MNO, if MN is 5 cm, NO is 6 cm, and MO is 7 cm, find the area of triangle MNO. B irratti ammoo the length of the shortest altitude. Inni kun maal jedha? Triangle MNO inni jennuun kun MNO isa jennuun kanarratti MN 5 cm dha. Saayidiin MNN jennuun kun maalidha? 5 cm. NO inni jennuun ammoo 6 cm dha. Akkasuma MO inni jennuun ammoo 7 cm yoo kan ta'u taate eeriyaa isaa barbaadedha. Akkasuma eeriyaa erga barbaadne ammoo maal barbaadedha? Length of the shortest height altitude. Kanaafuu as keessatti ammoo maal jedha? Leave your answer in radical form. Deebii kee ammoo radical formidhaan kaayi jedha. Kanaafuu maal goone jalqaba irratti MNO isa jedhu kana kaafannaa jechuudha. Triangle MNO isa kanaan MNO yoo kan jennuun taate MNO yeroo kaafattanitti homaa rakkisa jechuudha. Inni kun akka barbaadanitti akka isin galuutti kaafatuu dandeettanii garuu triangle ta'uu qaba dirqama isaa. Kanaafuu MNO isa jennuun kana irratti MN meeqa? 5 cm. MN inni jennuun kun 5 cm dha. Akkasuma NO ammoo NO meeqa? 6 cm dha. Akkasuma MO ammoo 7 cm dha jechuudha. 7 cm dha. Jalqaba irratti maal barbaadna? Eeriyaa barbaadna. Eeriyaa ammoo maaliin barbaadna? Heron's formula isa jennuun saniin barbaadna jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? S barbaaduu qabna. S jalqaba irratti S barbaadna. S maalidha? Semi parametriidha. Walakkaa maalitii? Walakkaa naannawa triangle kanaati jechuudha. Kanaafuu S maaliin akka barbaadamu ni beekna. 1 over 2 goone maal goona? Lakkoofsa asirra jiran kan hundi isaatu walitti idaanaa jechuudha. Kanaafuu 5 plus 6 plus 7 S equal to 1 over 2 into inni kunniin meeqa yeroo walitti idaanu? 18 ta'a jechuudha. 18. Kanaafuu 18 waan ta'eef kanaafuu inni kun S meeqa ta'a? 18 lama yeroo hirru 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu S argannee jirra. San booda foormulaa keenya fayyadamuu dandeenya. Foormulaan maal jedha? Area equal to under radical S into S minus A jechuu ni dandeenya. Isaan kanniin S minus 5 fayyadnuun S minus 6 S minus 7 dha jechuudha. Kanaafuu S meeqa? Area equal to under radical S 9 jennee jirra. 9 hir'isuu 5 9 hir'isuu 6 akkasuma 9 hir'isuu 7 jechuudha. Isaan kanniin amma walirraa hir'isnee maal goona? Raadikaala jalaa yoo kan nu buuf taate hin baasna. Kanaafuu 9 times 9 hir'isuu 5 meeqa? 4 times 3 times 2 dha jechuudha. Equal to isaan kunniin yeroo waliin baay'ifnu meeqa ta'a? 200 fi 216 ta'a jechuudha. 216. Kanaafuu isa kana baasuu hin dandeenyu. Yeroo salphisnu ammoo meeqa ta'a? 6 into 60 ta'a jechuudha. Inni kun ammoo gara deesimalitti approximate yeroo goonu 14.6 ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin deebii ta'uu danda'an jechuudha. Sadan isaaniitu. Kanaafuu isaan kanniin sadan keessaa
tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu eeriyaa meequmaan fudhannu eeriyaa equal to 6 radical 6 isa jedhu kanaan fudhannu. Amma B irratti ammoo maal gaafatamne B irratti the length of the shortest altitude. Kanaafuu altitudein inni shortest ta'e kam jennee beekuudhaaf maal goona triangle kanatti deebina. Triangle kanatti deebinee heightii hunda isaatu ni barbaadna jechuudha. Asirraa heightii hunda isaatu akkamitti barbaadna? Jalqaba irratti fakkeenyaaf heightii isa kanaa barbaadnu. Heightii gara 7tti beeziin isaa kan 7 ta'e kana. Kanaafuu H1 haa jennuun isa kanaan H1 equal to area dhaan area 1 equal to base times heightii dha. Area meeqa 6 radical 6 dha. 6 radical 6 equal to base meeqa jenne 7 baay'isu HT over 7 dha jechuudha. Kanaafuu inni tokko H'n tokko meeqa? H'n tokko 6 radical 6 over 7 dha jechuudha. Kanaafuu isa kana argannee jirra. Inni lammaffaan ammoo heightii kamaa barbaadnu asirraa gara 6 kanatti barbaadnu. Beeziin isaa 6 kan ta'e. Beeziin isaa 6 kan ta'e barbaadna. Area equal to BH jennaan ammas area meeqa 6 radical 6 dha equal to beeziin meeqa 6 dha over 6 over 6 jennaani. Kanaafuu inni kun yeroo badu 6 dhaan baddi. Kanaafuu H equal to radical 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaan ammoo kaminni radical 6 dha jechuudha. Inni sadaffaan ammoo kan gara 5tti beeziin isaa 5 kan ta'e barbaadna. Area equal to BH dha. Area meeqa 6 radical 6 dha equal to beeziin isaa 5 jennee jirra. 5H dha over 5 dha jechuudha. Kanaafuu H equal to 6 radical 6 over 5 dha jechuudha. Kanaafuu inni sadaffaan ammoo kaminni 6 radical 6 over 5 dha jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen sadan keessaa kan shortest ta'e kan xiqqaa ta'e kam jennee yoo beekne deebii B'dhaaf beeknee jirra jechuudha. Deebii 5B'dhaaf beeknee jirra. Kanaafuu isaan kanneen keessaa fakkeenyaaf kamtu xiqqaadha jennee kan yaadnu taate inni kun guddaadha hunda keessaayyuu akkanattuu beekuu dandeenya. Radical 6 dha. Inni kun ammoo radical 6 times 6 over 7 dha. Kanaafuu isaan kanneen lama waliin madaaluu qabna. Kanneen lamaan keessaa kam yoo kamiif hirre area fakkeenyaaf area kana 6 radical 6 kana 7f yoo hirre xiqqaatamoo 5f yoo hirre xiqqaata isa jedhu erga beeknee booda san booda deebiin kenna lamaan keessa tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu 7f hiruudhamoo 5f hiruutu xiqqaadha. 7f hiruutu xiqqaata jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna meeqa ta'a? B'dhaaf 6 radical 6 over 7 isa jedhu kana ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna B'dhaaf isa san ta'a jechuudha. Jahaffaa irratti ammoo in the parallelogram ABCD isa kana jechuudha. Kan fiigarii irratti argaa jirru kana AB'n jennuun kun 2 seentimeetiriidha. AB'n isa kami? AB'n jennuun kan A irraa gara B'tti sararame kana jechuudha. Sarara kana. Kanaafuu inni kun akkuma argaa jirru 2dha. Akkasuma AD'n ammoo 3dha. AD'n kaminni isa kana jechuudha. AD'n isa kana. Inni kun ammoo 3 seentimeetiriidha. Akkasuma measure of B angle B. Angle B'n ammoo meeqa? 60 akkuma argaa jirru angle B'n isa kana jechuudha. Inni kun 60. Find the length of altitude from A to DC. A irraa gara kamitti gara DC'tti kan jiru leengisii yookiin ammoo altitude isa kana barbaaduudhaaf jalqaba irratti A irraa gara maalitti kaafannaa? DC kanatti kaafannaa jechuudha. San booda inni kun asitti 90 degree uume osoo seeraan kaafne 90 degree uumamaa jechuudha. Asitti 90 degree dha. Kanaafuu 60 kanaaf oppositiin isaa kam ta'a? Oppositiin isa kana ta'a. AC isa jennuun kana ta'a. Akkasuma hypotenasiin isaa ammoo hypotenasiin isaa dheeraa kana ta'a jechuudha. BC kana ta'a. Oppositiin isaa ammoo isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kanarraa amma maal barbaaduu dandeenya? Akkasuma akkuma nuti beeknu parallelograamii irratti isa kanaa fi kun walqixa. Kanaafi kunis walqixa. Kanaafuu kun erga 2 ta'e kunis 2 ta'a. Kun erga 3 ta'e kun meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu saayin teettaan
Sin teettaan maaliin barbaadama? Formula isaa opposite over hypotenuse dha. Opposite over hypotenuse dha. Akkasuma cos teettaan ammoo cos teettaan adjacent over hypotenuse dha jechuudha. Inni kunis akkasuma tan teettaan ammoo tan teettaa inni jennuun ammoo opposite over adjacent dha jechuudha. Opposite over adjacent dha. Kanaafuu formula sadan kanneen haala kanaan qabatu qabdan jechuudha. Kanaafuu sin of 60 yeroo barbaannu sin of 60 yeroo barbaannu sin of 60 equal to opposite over hypotenuse dha. Opposite over hypotenuse. Hypotenuse kam jenne jira 3 kana. Opposite isaa ammoo AC kana jechuudha. Kanaafuu sin of 60 equal to opposite AC dha. AC kana jechuudha. Kanaafuu kan nuti barbaadu jennus isa kana. Kanaafuu isan hin qabnu waan ta'eef AC haa jennuun. AC over hypotenuse isaa ammoo 3 jennee jirra 3 dha. Akkasuma sin of 16 ammoo duubarra deemtanii ilaaluu dandeettanii bifa maalitiin isiniif kaa bifa deesimaalitiin. Kanaafuu kaalkuleetara yeroo barbaadnu ammoo sin of 16 radical 3 over 2 ta'a jechuudha. Radical 3 over 2 equal to AC over 3 dha jechuudha. Kanaafuu A kana barbaaduudhaaf AC kana barbaaduudhaaf maal goona? Kirikroos fayyadamnee deemna. Kanaafuu 3 times radical 3 radical 3 dha equal to 2 times AC ammoo 2 AC dha. Kan nuti barbaadu deemaa jiru AC dha waan ta'eef kanaafuu maaliif irraa over 2 jennaani ammas over 2 jennaan 2 dhaan hin baddi. Kanaafuu AC maal ta'a? AC 3 times radical 3 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna maal ta'a? AC dhaaf 3 radical 3 over 2 isa jennuun ta'a jechuudha. 3 radical 3 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebii kenna haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Torbaffaa irratti ammoo maal jedha? The length of 3 sides of triangle are 6x 4x and 3x inches and the parameter of each triangle is 26 inches. Find A irratti length of the side of triangle length isaa barbaadedha. Lengisiiwwan jechuudha sadanuu barbaaduu qabna. Akkasuma area of triangle barbaadedha jechuudha. Area triangle kanaa barbaadedha. Kanaafuu maal goona? Jalqaba irratti triangle haa kaafannu. Trianglein haala kanaan yoo kan kaafannu taate inni tokko 6x dha. Inni tokko 4x dha. Inni tokko immoo 3x dha. Akkasuma parameetiriin ammoo meeqa nuun jedhe? 26 nuun jedhe jechuudha. Parameetiriin 26 inch dha. Parameetiriin ammoo maa inni? Parameetir inni jennuun kun ida'ama kofoota sadaniitu jechuudha. Kofoota osoo hin ta'in saayidiiwwan sadanuu. Fakkeenyaaf aangiliin saayidiin tokko A yoo ta'e, saayidiin tokko B yoo ta'e, saayidiin tokko ammoo C yoo ta'e sadanuu walitti ida'ana jechuudha. Kana jechuun lakkoofsota asitti nuuf kenname kana walitti ida'ana. Kanaafuu parameetir equal to 6x plus 4x plus 3x. Kanaafuu 6x plus 4x plus 3x ta'a jechuudha. Parameetiriin ammoo meeqa nuun jedhe? 26. Kanaafuu bakka parameetirii 26 inchii buufachuu dandeenya. Hundi isaatu maaliin nuuf kenname? Inchiidha. Kanaafuu yuunitiin kenna inchii akka ta'e dagatuu hin qabnu jechuudha. Inchi jennaani. Akkasuma isaan kanneen ammoo yeroo walitti idaanu meeqa ta'a? 13x inchii ta'a jechuudha. Inches or inch jennuuni. Kanaafuu x argatuudhaaf maal goona? Over 30 inch over 30 inch jennaani inch. Kanaafuu inni kun wal balleessaa. Kanaafuu maaltu nuuf hafa? X qofatu nuuf hafa. X equal to inchinis inchidha yoo baddu. Kanaafuu 26 13 fi yeroo hir'uu meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. 26 13 fi meeqa ta'a? 2 ta'a. Kanaafuu gatii x argannee jirra. Gatii x erga argannee amma maal barbaaduu deemna? Leengisiiwwan barbaaduu deemna. Fakkeenyaaf leengisiin 6x jedhu kun meeqa? 6x'n meeqa? 4x'n meeqa? Akkasuma 3x'n meeqa akka ta'e barbaaduudhaaf maal goona? Inni kun bakka x gatii x argannee jira waan ta'eef kanaafuu 6
into bakka x meeqa galfannaa 2 galfanna equal to meeqa ta'a inni kun 12 ta'a 12 inchii ta'a jechuudha 12 inch akkasuma inni lammaffaatis 4 into bakka x ammas maal goonaa lamaan baay'isa equal to meeqa ta'a inni kun 8 inchii ta'a jechuudha 8 inchii ta'a akkasuma inni sadaffaatis 3 into bakka x ammas lama fayyadamna gatii x argannee jira waan ta'eef gatii x lama argannee sababa saniitiif jechuudha kan nuti lamaan baay'isnu equal to meeqa ta'a inni kun 6 inchii ta'a jechuudha 6 inch kanaafuu isaan kunniin leengisiiwwan isaanii meeqa 12 8 fi akkasuma 6 jechuudha kanaafuu eedhaaf deebiin isa kana fakkaata jechuudha jalqaba irratti maal godhuu qabna x barbaaduu qabna x barbaaduudhaaf ammoo foormulaa paarameetirii fayyadamuu qabna jechuudha kanaafuu san booda eeriyaa barbaaduu deemna jechuudha eeriyaa barbaaduudhaaf ammoo isaan kamiin fayyadamna saayidiiwwan kanniin fayyadamuu qabna fakkeenyaaf eeriyaa tiriyaangilii ilaalee jirra eeriyaan tiriyaangilii karaa meeqaan barbaanna inni tokko 1/2 bh dhaanii inni lammaffaan ammoo eeriyaa equal to under radical heeroonsi foormulaa fayyadamuudha jechuudha s into s minus a n a b c jennuun kun yoo maal ta'an yoo aangilii sun ta'an saayidii yoo ta'an jechuudha s minus b s minus c jennee haala kanaan fayyadamna jechuudha kanaafuu foormulaawwan lamaan kanneen keessaa inni kun foormulaan heeroonsi foormulaa inni jennuun kun yeroo kam isin jedhee jira yeroo aangiliin sadanuu saayidiin sadanuu nuuf kenname aangilii sun taane saayidiin sadanuu nuuf kenname jira kanaafuu 12 8 fi 6 nuuf kenname jechuudha kanaafuu foormulaa kan fayyadamuu dandeenya heeroonsi foormulaa isa jedhamu kana fayyadamnee eeriyaa kana barbaaduu dandeenya kanaafuu eeriyaa barbaaduudhaaf eeriyaa equal to under radical s into s minus angle saayidiiwwan sadan 12 8 fi meeqa 6 kanaafuu s minus 12 s minus 8 s minus 6 jenneeni kanaafuu haala kanaan barbaadna jechuudha jalqaba irratti maal godhuu qabna s barbaaduu qabna paarameetiriin meeqa nuuf kenname s gabaabumatti haala kamiin barbaaduu dandeenya s barbaaduudhaaf s maalni semii paarameetiriidha walakkaa paarameetiriin 26 kanaafuu 26 maal goonaan lamaaf yeroo hirruu s argannee jirra jechuudha kanaafuu inni kun meeqa ta'a 13 ta'a kanaafuu 13 nuuf ta'a jechuudha s kanaafuu eeriyaa equal to under radical bakka s meeqa galfannaa 13 into 13 hir'isuu 12 ammas 13 hir'isuu 8 sadaffaa irratti 13 hir'isuu 6 jenneeni haala kanaan barbaadna jechuudha san booda maal goona inni kun equal to under radical inni kun 13 into 13 hir'isuu 12 meeqa ta'a tokko ta'a 13 irraa 8 ammas meeqa ta'a inni kun 5 ta'a inni kun ammoo meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha kanaafuu isaan kanneen waliin baay'isnee maal goona isaan kanneen waliin baay'isnee raadikaala jalaa yeroo baasnutti deebii argannaa jechuudha kanaafuu isaan kanneen yeroo waliin baay'isnu meeqa ta'a 455 ta'a jechuudha 455 ta'a inni kun ammoo kallattiimaan bahuu hin danda'u deesimaalii ta'ee baha deesimaaliin sun ammoo meeqa 21.3 jedhee itti fufaa jechuudha kanaafuu inni kun yookiin ammoo kun deebii nuuf ta'uu danda'a jechuudha lamaan keessaa deebiin kennaa tokko ta'a jechuudha lamaan keessaa kanaafuu yoo barbaanne isa kana yoo barbaanne isa kana fayyadamuu dandeenya jechuudha kanaafuu maal barbaannee jirra eeriyaa barbaannee jirra akkasumas leengiziiwwan sadanis barbaannee jirra jechuudha saddeettaffaa irratti ammoo find the area of rhombus whose diagonals are 5 inches and 6 inches long maal jedhani kun ammoo rhombusii diagonaliin isaa diagonal inni jennuun kun afaan oromootiin sarbii jennuun san jechuudha sarbii kana jechuun sarbiiwwan lama qaba fakkeenyaaf tiriyaangiliin sarbii tokko qofa qaba jechuudha sarbii tokko qofa qaba inni itti aanu ammoo fakkeenyaaf isa kana ammoo roga afree kamuu yoo fudhanne sarbiiwwan lama qaba kanaafuu sarbii lama qaba waan ta'eef rhombasiinis gosuma quadrilateral yookiin ammoo roga afree kana keessa is tokkodha jechuudha kanaafuu rhombasiin haala kamiin kaafama rhombasiin square ma ta'e inni kun ammoo
Koofti isaa 90 degree miti. Koofti isaa hundi isaa 90 degree miti jechuudha. Iskeeriin hundi isaatu 90 degree dha. Akkuma beeknu iskeerii fakkeenyaaf haala kanaan isoo kaafne hundi isaatu 90 degree dha. 90 degree, 90 degree, 90 degree. Garuu ammoo roombasiin kofoon isaa 90 degree miti. Haala kanaan shaffaadha kaafama. Kanaafuu diyaagoonaaliin lama qaba. Diyaagoonaaliin lamaan kunniin isaan kanniin jechuudha. Kanaafuu diyaagoonaaliin lamaan kanniin qaba. Inni tokko maal nuun jedhee 6 inchiidha. Inni tokko immoo 5 inchiidha. Kanaafuu isa kanaan fakkeenyaaf isa kanaan A haa jennuuni. A, B, C, D haa jennuun. A irraa gara C tti kan deemu kun A irraa gara C tti kan deemu kun meeqa 6 haa jennuun. Akkasuma B irraa gara D tti kan deemu ammoo 5 haa jennuun. Kanaafuu inni kun egaa haala kanaan erga qabaate san booda maal goona? Inni kun walakkatti wal qaxxaamuraa jechuudha. Walakkatti wal qaxxaamuraa. Kanaafuu walakkatti erga wal qaxxaamuree A irraa haga walakkaatti akkasuma C irraa haga walakkaatti wal qixa jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin kunis 3 kunis 3 ta'a. 6 bakka lamatti yeroo qoodnu 3 ta'a waan ta'eef akkasuma kan 5 kunis asirraa haga C'tii fi akkasuma walakka irraa hanga B'tti meeqa 5 bakka lamatti yoo hirru 2.5 2.5 ta'a jechuudha. 2.5 2.5 kanaafuu inni kun 2.5 dha akkasuma inni kunis 2.5 dha. A irraa haga walakkaa ammoo 3 jennee jirra. Walakkaa irraa ammoo hanga C'tti ammoo 3 dha jechuudha inni kunis. Kanaafuu amma maal godhuu qabna? Tiraangilii tokko fudhachuu qabna jechuudha kanneen keessaa. Maal barbaaduudhaaf deemaa jirra? Eeriyaa barbaaduudhaaf deemaa jirra waan ta'eef kanaafuu eeriyaa argatuudhaaf maal goona? Jalqaba irratti isaan kanneen argatuu qabna jechuudha. Erga arganne ammoo baay'ee salphaadha hojjetuun. Kanaafuu isaan kanneen argatuudhaaf fakkeenyaaf tiraangilii jalaa tanaa fudhannu. Isii jalaa tana isii tanaa fudhannu. Tiraangilii tana yoo fudhannu inni kun inni gubbarraa kun meeqa jennee jirra? 3 dha. Inni ganarraan jiru kun ammoo 2.5 dha. 2.5 inni kun ammoo 3 dha. Kanaafuu kam hin beekne ammas keessaa kan hin beeknu jechuudha. Kanaafuu A irraa haga D kan jiru kana hin beeknu waan ta'eef A irraa haga D arganne jennaan ammoo hundi isaatu wal qixaan jechuudha. A irraa haga B, B irraa haga C, C irraa haga D tti akkasuma A irraa haga D tti hundi isaaniitu wal qixa ta'an. Kanaafuu isa kana argatuudhaaf jalqaba irratti maal goona? Inni kun 90 degree uuma. 90 degree uumaa jechuudha asitti. Hundi isaatu 90 degree 90 degree 90 degree uumaa jechuudha. Kanaafuu inni kun tiraangilii kana haaluma kanaan bakka inni jiru kanatti hakaafannu asitti adda baafne. Akkana yoo jennuun inni kun 90 degree dhannee jirra. Inni kun meeqa? 3. Inni kun ammoo 2.5 dha. Kanaafuu inni kun akkuma argaa jirtan kuni maalidha? Diyaagoonaali keessaa diyaagoonaali osoo hin ta'in saayidiiwwan keessaa isa tokko jechuudha. Saayidiiwwan 4 keessaa isa tokko waan ta'eef kanaafuu inni kun maal ta'a? Haala kanaan 90 degree kan qabu kanarratti inni kun haayipotenasii ta'a jechuudha. Haayipotenasii ta'a. Kanaafuu haayipotenasii kan argatuudhaaf ammoo maal goona? Isa kanaan x haa jennuun fakkeenyaaf x. X argatuudhaaf foormulaa kan fayyadamna? Pythagoras theorem fayyadamna. Pythagoras theorem maal jedhaa? C square equal to A square plus B square isa jedhu san fayyadamna jechuudha. Kanaafuu bakka C kamtu jira amma? X tu jira. X square equal to 3 square plus 2.5 square. Kanaafuu x argatuudhaaf maal goona? Under radical jennaan. Inni kun yeroo wal balleessu x'n meeqa ta'a? Under radical 3 square meeqa ta'a? 3 square 9 dha. 9 plus 2.5 ammoo 6.25 ta'a jechuudha. 2.5 square kun. Kanaafuu isaan kanneen yeroo walitti edaanuu meeqa ta'a? 15 tuqaa 25 ta'a. 15 tuqaa 25 ta'a. Kanaafuu inni kun yeroo bahu 3.9 ta'e ba'a jechuudha. 3.9. Kanaafuu kam argannee jirra? Isa kanneen keessaa kuni 3.9 dha. Kunis 3.9 dha. Kunis 3.9 dha. Kunis 3.9 ta'a jechuudha. Kanaafuu erga hunda isaatu argannee kana booda eeriyaa barbaaduutti deemna. Eeriyaa barbaaduudhaaf ammoo maal godhuu qabna?
Eeriyaa isaa argatuudhaaf mee jalqaba isaan kanniin lakkoofsi wal keessa babbadeera waan ta'eef jalqabarraa haa kaasnu. Jalqabumarraa roombasii isaan kaasnaa jechuudha. Roombasii jalqabaa san roombasicha haala kanaan yoo kan kaasnu ta'e isaan kanniin argannee jiru. Hundi isaatu meeqa meeqa jenna? 3.9 3.9 akkasumas 3.9 haala kanaan jennee jirra. Kunis 3.9 dha. 3.9 hundi isaaniitu wal qixa. Kanaafuu isa kana barbaaduudhaaf karaa lamaan deemnee barbaaduu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa isa kana diagonalii kana qofa fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Yookiin ammoo isuma kana irra deebi'aa kaasu isuma kana isa haala kanaan kaasne amma kan fayyadamne isa kana fayyadamne. Inni kun reef maal jennee 5 jennee jechuudha. Inni kun ammoo asirraa kan akkana deemu kun meeqa 6 jenne. Kanaafuu diagonalii lamaan kana keessaa tokko fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Hundi isaatu ammoo wal qixa. Deebiin nuti argannu wal qixa. Haala kamiin akka ta'e ammoo ni ilaalla. Isa kanarrattis maal jennee jirra 3.9 jennee jechuudha. Kanaafuu diagonalii lamaanuu fayyadamnee haa ilaallu. Isa kan ammoo barbaaduudhaaf eeriyaa barbaaduudhaaf jalqaba irratti maal goona? Asirraa ka'uudhaan garanatti yookiin ammoo garanarraa ka'uudhaan garanatti kaafannaa jechuudha. Kan barbaanneen deemuu dandeenya. Inni kun 90 digirii uuma. Roombasii irratti hundi isaaniitu 90 digirii uuman jechuudha. 90 digirii uuma waan ta'eef kanaafuu asirraa kanas haala kanaan deemuu dandeenya. 90 digirii uumaa jechuudha inni kunis. Kanaafuu tiraangilii arginu kanniin keessaa yookiin akkuma argaa roombasiin jalqabaa kun tiraangilii meeqa of keessaa qaba? Fakkeenyaaf isa kan haala kanaan haa kaasnu. Isa kana yeroo haala kanaan kaasnu tiraangilii meeqa? Inni kunis tiraangilii tokko, inni kunis tiraangilii biraati jechuudha. Kanaafuu tiraangilii lama qabna. Tiraangilii lama waan qabnuuf kanaafuu tiraangilii tokko barbaannee san booda foormulaa maalii barbaana? Erga tiraangilii tokko eeriyaa isaa barbaannee booda san booda maal barbaaduu dandeenya? Lama waan ta'eef lamaan baay'isnee roombasii kana bal'ina isaa argachuu dandeenya jechuudha eeriyaa isaa. Kanaafuu inni asirra hanga asii deemu kun guutuun isaa meeqa jennee jirra? Guutuun isaa kana osoo hin ta'in haala kanaan inni kun 5 inni kun ammoo guutuun 6 waan ta'eef walakkaan isaa asirraa ka'ee hanga asitti hanga walakkaa guutti meeqa ta'a? 3 ta'a. Kanaafuu inni kun heeyitii ta'a jechuudha. Akkuma beeknu ammoo foormulaa asiin dura ilaale irratti fakkeenyaaf tiraangiliin tokko haala kanaan nuuf kenname asitti 90 digirii yoo kan uumu taate inni kun kan jalaa kun fakkeenyaaf isoo 3 nuun jedhe kan asiin ol deemu ammoo heeyitiin yoo nuuf kenname bal'inni isaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Bal'inni isaa haala kamiin barbaanna? 1/2 times BH jennee barbaanna jechuudha. Kanaafuu eeriyaa barbaaduu dandeenya waan ta'eef eeriyaa kana barbaaduudhaaf maal goona? Kanarratti amma heeyitiin isaa meeqa ta'a? Kan asirraa garana deemu kana jechuudha. Asitti 90 digiriidha waan ta'eef. Kanaafuu heeyitiin isaa 3 ta'a. Heeyitiin H'n 3 ta'a. Beeziin isaa ammoo meeqa? 5 dha. B equal to 5 dha. Kanaafuu eeriyaa equal to 1/2 dha. Eeriyaan ammoo kan ittiin barbaadamu 1/2 kan tiraangilii jechuudha. Kan tiraangilii 1/2 times BH dha. B meeqa? 5 times 3. Kanaafuu eeriyaa equal to 1/2 times inni kun meeqa ta'a? 50 ta'a jechuudha. Amma eeriyaa nuti barbaadee jirru kun kan kamiiti? Eeriyaa nuti argataa jirru kun kan tiraangilii tokko qofaati. Kanaafuu kan roombasii guutuu argatuudhaaf lamaan baay'isnee arganna jechuudha. Kanaafuu isa kana jalqaba irratti akka haaluma inni jiru kanaan haa fidnu. Kanaafuu inni kun eeriyaa equal to 1 times 50/2 ta'a jechuudha. Kanaafuu eeriyaan tiraangilii tokko 15 irra 2ti. Kanaafuu kan guutuu isaa argatuudhaaf ammoo tiraangilii lama jennee jirra. Inni kun tokko kana tokko ammoo isa kana. Haala kanaan walakkatti yeroo baasnu jechuudha. Tiraangilii lamaan kana qabna. Kanaafuu tiraangiliin lama waan ta'eef maaliin baay'isna? Isa kana lamaan baay'isuu qabna jechuudha. Eeriyaa amma eeriyaa kam argatu deemne? Eeriyaa roombasii argatu deemaa jirra. Eeriyaan roombasii meeqa? 2 baay'isuu eeriyaan tiraangilii tokko 15 irra 2ti. Kanaafuu isa kana lamaan erga baay'isne lamaan baddii eeriyaan roombasii kanaa meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. 15 ta'a. Kanaafuu karaa lammaffaatiin ammoo deemnee haa ilaallu. Akkuma arginu inni kunis tiraangilii lama of keessaa qaba. Inni tokko tiraangilii kana, inni tokko ammoo tiraangilii kana jechuudha. Kanaafuu
inni kunis heeyitii qaba. Heeyitiin isaa haala kanaan 90 digirii uuma. Inni kun ammoo maal jenne asirraa hanga asitti guutuu osoo ta'e 5 jenne. Kanaafuu 2.5 ta'a jechuudha heeyitiin. Walakkatti waan hirruuf heeyitiin meeqa ta'a 2.5 ta'a. Beeziin isaa ammoo kam ta'a? Beeziin nuti fayyadamnu kamtu amma 6 kana ta'uu qaba jechuudha guutuu kana. Beeziin isaa 6 ta'a. Kanaafuu eeriyaa tokko qofaa barbaannu ammas akkuma jalqaba barbaannetti eeriyaa tana qofaa barbaannu tan asii tana. Kanaafuu eeriyaan tokko bal'inni isaa maal ta'a? 1/2 BH dha. B ammoo ni qabna waan ta'eef eeriyaa equal to eeriyaa tiraangilii barbaadaa irraa jechuudha ammas 1/2 times B meeqa? 6 baay'isu 2.5ti. Akkasuma inni kunis meeqa ta'a? Yeroo waliin baay'isu inni kun 15 ta'a jechuudha. Baay'isu 15ti. Kanaafuu inni kunis eeriyaan kun meeqa nuuf ta'eera? 15 irra 2 jechuudha. Akkuma jalqabaa nuuf ta'e jechuudha kan tiraangilii tokko. Kan lama argatuudhaaf ammoo kan lamaa jechuun kan lamaa yeroo barbaadnu jechuun roombasii guutuu barbaadna jechuudha. Roombasii guutuudha. Eeriyaan 2. Eeriyaan tiraangilii 2. Kanaafuu 2 baay'isuu 15 irra 2 jechuudha. Akkuma jalqabaa 2 lamaaniin baddii. Kanaafuu eeriyaan roombasii kanaa meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. 15 seentimeetira yookiin ammoo 15 inch isa jennuun kana ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa salphaa ta'een haala kanaan viidiyoo kana ilaaltanii akka barbaaddanitti diyaagiraamii barbaaddan kaasuudhaan yookiin ammoo fiigarii barbaaddan kaasuudhaan akka barbaaddanitti hojjechuu dandeettanii viidiyoo kiyya kan har'aa haala kanaan xumuree jira jechuudha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti baay'ee.